Waa'ee magaalaa Vaanis kan waggoota hedduun dura bishaan irratti ijaaramte kana beektu. Magaalaan kun akkamiin hanga ammaatti waggoota 1,100 turuu dandeesse? Magaalaan kun Xaaliyaan keessatti kan argamtu yoo ta'u, injiineerota ogeessa ta'an duriitiin ijaaramte. Gamoowwan Vaasiin kun mukkeen dheerinni isaanii walakkaa meetirii hanga meetirii 3 ta'aniin deeggaramanii jiru. Iskuweer meetirii tokkoof mukkeen 9 asii gadi biyyoo keessa galee jira. Bu'uura ijaarsa manneen waaqeffannaa, masaraa mootummaa fi manneen kaanii baasuuf bimoonni dalga naqamuun dhagoonni itti aanuun ijaaramu. Magaalaa kana cimsee dhaabuuf mukkeen miliyoonaan lakkaa'amtu jira jedhamee tilmaamama. Akka qorannoon dhiyeenya biyya agarsiisutti bu'uurri dildira Riyaaltoo kan Vaanis keessatti argamu kun mukkeen toora naqaman 14,000 ta'an irra buufatee jira. Mukkeen sirnaan toora naqaman kunneen biyyatti maxxanuun dhiibbaa faallaa uumuun jabaatee akka dhaabatu gargaaru. Ulfaatinni gamoowwanii mukkeen kana gadi dhiibuun akka asii gadi fagaatu taasisu. Garuu Vaanis dhidhimuuf haala sodaachisaa jirti. Eeyyee gama tokkoon haala yaaddessaa jirti. Kun gamoo Feeraaribeel kan erga bara 1440 seentimeetira 60 gadi dhidhimedha. Garuu qorannoon akka agarsiisutti bu'uurri gamoo kanaa haala gaarii irratti argama. Qorannoon yuunivarsiitiiwwan Paadii of Veenis irraa argame akka agarsiisutti mukni bishaan jalatti caalmaa lafa gogaa irratti daddafee caccaba. Sababiin isaa bishaan jala qilleensi waan hin jirreef orgaanizimoonni kanneen akka fangasii fi ilbisoonni jiraachuu hin danda'an. Baakteeriyoonni bishaan jalaa mukkeen kana nyaachuu yoo danda'anis boolli xixinnoon isaan uuman bishaaniin waan guutamuuf mukkeen bocni isaanii eegamuun magaalattii jaarraa hedduu utubanii dhaabuu ni danda'u.